Ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii kan taatan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii. Obboloonni karaa YouTube kootti haaraa dhuftan welcome baga nagaadhaan dhuftan YouTube koo subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Akkasumas immoo hordoftoota YouTube kan koo kan taatan hundumti keessanuu eebbifamaa ulfaadha. Namoonni ajala jirtan like gochuudhaan na jajjabeessaa. Hundumti keessanuu kabajamaa ulfaadha. Akkasuma immoo guyyaa har'aa keessummaa qabadheetu gara keessanitti dhufeetiin jira. Namni baay'een obboleetti kan beektu jedheetiin yaada. Namni beeknes yoo jiraate itti dhufee ishee dhumarraa maqaa ishee wal bartu jechuudha. Gaaffii deebii tokko tokko wal gaafannaa bohaartiidha. Gaaffii addaa miti. Qophii keenya kanatti akka bashannantan akkasumas immoo akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Kara maqaa isheetitti deebinaa. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoonni kiisii tuubii jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa xinnaa fi guddaan beekaa fi wallaalaan hayyuu fi ogeessi nagaa keessan fayyaadha jirtu. Anis jira waaqayyoof haa galatu. Guyyaa irraa kan ammoo obboleettii keenya kiisii tuubii biratti argama jechuudha. Namoonni muraasni na beektu namoonni hin beekne yoo jiraatan ani Saaroon tuubii akkasumas Saaraa Balaayin jedhama jechuudha. Guyyaa irraa qophii chaalenjii walii wajjin qabannee dhufneerra jechuudha. Anamoo isheetu mo'a. Waliin ilaalla jechuudha. Anamoo isheetu irra mo'a jechuudha. Akkasumas immoo anamoo isheetu irra anatu ishee beekamoo isheetu irra anaan beeka. Kan akkasillee jechuudha walitti dhufna. Gaaffii jalqabaa gaa isheetu jalqaba jechuudha. Ni gaafattee anillee ni gaafadha jechuudha. Tolee akkasuma immoo YouTube ishee Saaroon Tuub jedhama. YouTube isheetillee subscribe godhaadha. Wantoota garaagaraallee YouTube ishee irratti gadhiisti. Like gochuudhaan share gochuudhaan jajjabeessaa barumsa garaagaraa qoosaa garaagaraa wantoota dhimma ariifachiisaa gadhiifamu karaa YouTube isheetiin argachuu dandeessu. YouTube ishee Saaroon Tuub, Facebook ishee Saara Yesus jira kan jedhudha. Karaa hundumaan jajjabeessuu dandeessu. Guddaa isin jaallannaa. Kara gaaffii keenyatti deebina. Gara gaaffii keenyatti yoo deebinu jechuudha gaaffii tokkoon gaafadha jechuudha. Gaaffii sana immoo naaf deebisuu qabdi. Gaaffii sana qophooftee jirta. Daqiiqaa 30 keessatti biyya jaallattu tokko garuu nama tokko fudhadhu deemi yoo si jedhan jechuudha. Nama jaallattus ta'e nama kamiin yoo ta'u eenyuun fudhattee deemtaati? Garuu gaafficha fanaa godhee biyya san ga'ee achumatti nafamoo nan deebi'a. Deebita malee daqiiqaa 30 si kennamu geessee as deebita. Eenyuun of duuba fudhattee deebita? Kophaadhuma konneen. Kophaa dhattee kophaa deemta. Nama fudhattu waan deebi'a namni biraan jiru kana duukaa jiru. Harreen ani duunaan margin jette ati ofuma keetu waan bareedan tokko wanti addaa ajaa'ibs tokko si argate illee qofaa keetti deemtee achumatti hojii hafuus yoo ta'e deebi'uu jechuudha. Deebi'uus hafuus kofumaan deemaa. Nama bal'aa garuu kana booddee hundi keessan jechuudha irraa of eeggadhaa yooma ishee fuudhi deemi yoo sin jedhe ajeesitti fuutaa hin deemina sabiinsa ofittoo dhasee illee gattee deemti waan ta'eef jechuudha. Innaa gaaffii lammataatti dabarraa. Tole. Gaaffii lammataa gaaffii anis gaafadhu. Fakkeenyaaf mootummaan biyya keenyaa Abiyyi fuuldura kee dhufee gaaffii tokko gaafachuudhaaf carraa argatte gaaffii gaafattu saniif deebii akka argattu murtaa'ee gaaffii ati gaafachuu dandeessu garuu gaaffii tokko gaaffii murteessaadha. Gaaffii akkamii gaafatta osoo Abiyyi fuuldura kee dhufee? Abiyyi fuuldura kee dhufee hin argu malee ani gaaffii tokko gaafadha gaafichis waan lafa jiru jechuudha. Biyya keenya keessatti amma wantoota fokkisaa fi jibbisiisaa ta'aa jira miti. Kanaafiyyuu harka keessa dhugaasaa irraa baruu barbaada kanama. Nan dhagee malee ija kooti waan agarree fi Abiyyi irraa osoo ija kiyyaan argee maalan gaafadha. Inni amma ta'aa jiru ta'ee amma kana keessa harka qabda situ gochaa jira moo situ gochaa jiru? Dhugaasa qofa isarraa bara malee waan biraa miti. Sana immoo deebiin mana deebisa. Eeyyee situ biyya jeeqaa jira moo si fakkaatanii maqaa si balleessaa jiru? Kanan gaafadhaan gaaffiin kiyya kanadha. Maaliif mirgi namaallee sarbamu? Kana kanan gaafadha jechuudha. Gaaffiin kee baay'ee bareedaadha. Gaaffii itti aanu jechuudha. Harka caalu sa'aatii 24 keessa eenyutu irra bilbila fayyadamuu jaallata? Nama fayyadama dhugaadha bilbila jechuudha harka caalu. Sanuma keessaa immoo nama dubbistu. Asumaan naa bara. Ni dubbisa garuu nama siree tokko tokko hin deebisu koomee kana jira. Eenyutu sa'aatii 24 keessa hirriba jaallata? Osoo raftuu hojii madaamii oolchitee beekte jechuudha asumarra jechuudha. Misejjii jechuudha. Namaaf deebisuuf jettee anaaf deebisuuf jettee jechuudha. Hirribni si fudhatee nama biraaf misejjii argitee deebitee sheemis qabee qaba. Misejjii sin jaalladhaa misejjii sin jibbaa. Lakki sin jibbaa miti haasa'uma normaalidha. Asirratti dhoksi
dabarsite malee miseejii jaalallee ishee barreessitu miseejii jaalallee ishee barreessitu nama biraaf ergitee bultee beekti jechuudha. Jaalallee qabdu jettee gabaana cufuftaati. Anatti dawwala gabbarri haafu jedhame waan ta'eef anatu isinii kenna.